Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabu. Warshaan sukkaaraa fincaa'aa hojii dhaabee jira maaliif dhaabe dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yookaan godinaalee garaagaraa keessatti uummanni rakkoo bishaan dhugaatiitiin dararamaa jiraachuun beekamee jira. Viidiyoo gaggabaabduu waliin odeeffannoo dabalataa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu balalliin xayyaara gara naannoo Tigraay taasifamu adda citee ture deebi'ee eegalee jira dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru. Akkuma itti fufeetti jira waraana bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiruun milkaa'aa jiraachuu himee jira. Mootummalleen gama isaati oopereeshinii bal'aa guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiraachuu fi oopereeshinii gaggeessaa jiruun milkaa'aa kan jiru himee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu wajjin turuudhaan itti boharan affeerraa kenna. Warshaan sukkaaraa fincaa'aa amajjii 25/2018 irraa eegalee guyyoota 45f walitti aansuudhaan oomisha akka dhaabu beeksisee jira. Warshaan sukkaaraa fincaa'aa kun sababni guyyoota 45f oomisha dhaabuu fi hanqina shankooraa irraa kan ka'e akka ta'es beeksisee jira. Hooggansi warshichaa kanaan dura waggaa guutuuf oomisha sukkaaraatii fi shankoora gahaa akka qaban korporeeshinii dhaabbata sukkaaraatiif gabaasee ture. Haa ta'u malee walakkeessa waggaatti dhiyeessiin shankooraa warshichaa akka dhumee fi warshichi guyyoota itti aanan 45 walitti aansuudhaan hojii akka dhaabu beeksisee jira. Warshaan kun bara 2018tti sukkaara kuntaala miiliyoona 1.3 oomishuuf karoorfate hanga ammaatti ka oomishe kuntaala 410,000 qofa jedhamee jira. Akkuma jirutti ta'e warshichi hanqinni shankooraa maaliif akka mudate hin himne. Gama biraatiin immoo rakkoo warshichaa inni guddaan waraanni bilisummaa Oromoo naannawa kanatti socho'aa jiraachuu fi yeroo hedduu tarkaanfii naannawa kanatti fudhataa jiruun warshichi hojii isaa sirnaan akka hin hojjenne taasise jedhamee jira. Ammas guyyaa 45 booda ni banama kan jedhames mirkanaa'aa miti. Sababni isaas waraanni bilisummaa Oromoo naannawa kanatti tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufee jira jedhamee jira. Oduun itti aanu godina Booranaa magaalaa Moyyaalee keessatti uummanni bishaan dhugaatii dhabuudhaan rakkoo hamaa keessa jiraachuu himanii jiru. Akka naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa kana uummanni bakkoota garaagaraa yookaan godinaalee garaagaraa bishaan dhugaatii dhabuudhaan rakkoo hamaa keessa kan jiran ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa yeroo garaagaraatti gabaasaa turan. Godina Harargee Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti akkasumas Harargee Lixallee haaluma wal fakkaatuun godina Baalee aanota garaagaraa keessatti hawaasni bal'aan bishaan dhugaatii dhabuun rakkoo hamaa keessa jiraatu maddeen odeeffannoo garaagaraatti yeroo garaagaraatti odeeffannoo kennaniin ibsaa turanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee jiraattonni magaalaa Moyyaalee bishaan dhabuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamuu kan himan yoo ta'u bishaan jeerikaanii tokko birrii 40 bitataa kan jiran ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraatti yaada kennaniin ibsanii jiru. Yeroo tokko birrii 40 kanallee kan hin argamne ta'uu ibsuudhaan namoonni birrii 40 bishaan jeerikaanii tokko bitatu hin dandeenye rakkoo hamaaf saaxilamanii dararamaa jiraachuu ibsanii jiru. Mootummaanis rakkoo kenna kanaaf xiyyeeffannaa hin kennine rakkoo kennanuu furuu hin dandeenye jechuun komii dhiyeessanii jiru. Kan viidiyoo irratti argitan kun immoo godina Baalee Bahaa aanaa Saweenatti uummanni rakkoo bishaan dhugaatii hamaa keessa jiraatu kan agarsiisudha. Rakkoo hanqina bishaan dhugaatii irraa kan ka'e aanaa Saweenaa magaalaa guddattuu Araddaa Galmaatti hawaasni bishaan dhugaatii jeerikaanii tokko birrii 100 bita jedhamee jira. Rakkoon naannawa kanatti jiru immoo baay'ee kan itti hammaateedha. Kan kana caalaa itti hammaate immoo godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'ootti rakkoo uummanni bishaan dhugaatii dhabuudhaan keessa jirudha. Viidiyoo gabaabduu tana ilaallee booda walitti haa deebinu. Akkuma viidiyoo kanarraa argitanitti haalli uummanni keenya keessa jiru kan viidiyoo irraa argitan kanadha. Kan baay'ee nama qaaneessuu fi nama gaddisiisudha. Adda caalaa immoo kan Malkaa Bal'ootti argitan kun bishaan namni dhuguu miti. Beeladaafuu hin laanne ilmi namaa dhugee jiraataa jira. Irra caalaa immoo kan nama gaddisiisu gabaasa muummichi ministeera Itoophiyaa har'a dinagdee biyyattiitiin wal qabsiisee gabaasa dhiyeessedha. Gabaasa dhiyeesseen biyyattiin guddattee dinagdeedhaan saffisaan guddatuun biyyoota Afrikaa 5 saffisaan guddatan keessaa tokkoffaadha jechuudhaan kan dhiyeesse.
Rakkoo bishaan biyyattii keessatti jiru kanaan wal qabate gabaasa muummichi ministeeraa dhiyeesse kana wal bira qabanii yoo ilaalan baay'ee waan nama qaanessuudha. Addunyaa biratti salphina. Fakkeenyonni kun kan dhiyaatan muraasa. Rakkoon biyyattii keessa jiru dachaa kanaa hedduudha. Beelanis wal qabatee godinaaleen garaagaraa yeroo ammaa kanatti rakkoo hamaa keessa jiru. Hawaasni bal'aan beelaan miidhamaa jira. Biyyi diijitii 10 yookaan 10.2 guddatti jedhamee karoorfamee jira. Kana jechuun rakkoon biyyattii keessa jiru parsantiin 80 ol furame jechuudha. Garuu gabaasaa fi qabatamni lafarra jiru walii faalladha. Hunda caalaa mootummaan rakkoolee kanarratti xiyyeeffatee rakkoolee kana yoo fure guddinni ofiin dhufa. Walumaa galatti qaala'insa jireenyaa, haalli jireenyaa akkasumas hiyyummaan hamaan uummata biyyattii irratti fe'amee jira. Hiyyummaa fi rakkoolee uummata irratti fe'ame kanaan ijoolleen barnoota barachuu qaban barnootaan ala ta'uudhaan rakkoo amma keessa jiran qofa osoo hin taane egeree isaanillee rakkoof saaxilaa jiru. Mootummaan rakkoolee jiran kanatti xiyyeeffannaa kennuudhaan rakkoolee kana furuudhaaf dirmannaa barbaachise hawaasaaf akka taasisu hawaasni bakka hundarraa waamicha taasisaa jira. Bakkoota hedduurraa rakkoon nu miite nu dirmadhu jedhanii ni jiru. Nutis isaan hin geennee jirra. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad guyyaa irraa gaafilee miseensota paarlaamaa irraa ka'aniif deebii kennee jira. Gaafileen hedduun miseensota irraa gaafatamanii jiru. Innis deebisee jira. Gaafii dinagdee wal qabatu miseensota irraa gaafatameef deebii deebiseen muummichi ministeera Itoophiyaa dinagdeen Itoophiyaa saffisaan guddataa jira jedhee jira. Akka addunyaatti dinagdeen biyyoota 10 saffisaan guddataa kan jiru yoo ta'u biyyoota 10 keessaa 5 Afrikaatti kan argamanii fi biyyoota 5 Afrikaatti argaman keessaa immoo Itoophiyaan sadarkaa tokkoffarra jirti jedhee jira. Itoophiyaan karoora bara kanaa paarlaamaaf kan dhiyeessite diijitii 9.2 yoo ta'u gama baatii 6 taasifameen karoorri kun akka ol guddatu itti amanuudhaan GDP gara 10.2tti akka ol guddatu karoorfanne jedhee jira. Karoorri keenya kan jalqabaa kan guddina dinagdee bara 2026 9.2 yoo ta'u IMF immoo kan karoorfate 9.3. Garaagarummaan jiru 0.1 kun seenaa keessatti ta'ee kan hin beekne kun isa jalqabaati jechuudhaan ibsee jira. Waggoota darban 20 fi 30 keessatti kun ta'ee hin beeku kun seenaa keessatti isa jalqabaati jedhee jira. Gama biraatiin immoo karoorri muummichi ministeeraa dhiyeesse kun dhugaa lafarra jiru wal bira qabamee yoo ilaalu dhugaadha kan jedhu qaamota garaagaraa biraa gaafiin ka'ee jira. Biyyi takka diijitii 10 ol guddina agarsiifte jechuun rakkoon biyyattii gara guddaan salphate yookaan immoo furame jechuudha. Garuu kan Itoophiyaa faallaa kanaati jechuudhaan hedduu yaada kan kennan jiru. Bal'ina odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Eertiraan wal qabatee gaafilee ka'an keessaa tokko Eertiraan kana dura lola Tigraay keessatti hin hirmaanne jedhaa turan. Har'a immoo yaada dhiyaate keessatti Eertiraan lola Tigraay keessatti akka hirmaattee fi TPLF badu malee biyyattiin yookaan kaamni Itoophiyaa nagaa hin argatu jechuudhaan waliigalteen Piriitooriyaa akka hin taasifamne Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhaa akka turte ibsamee jira. Humna qilleensatti wal qabatee yaada kennameen bara muummichi ministeera Itoophiyaa gara aangoo dhufu xayyaara takka bichaa qabdi ture Itoophiyaan. Isheen sunis heelikooptara keelloo takka turte amma garuu jeettii 100 hidhanne jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa dubbatee jira. Dhugaan jirtoo maali kan jedhu hawaasa bira jira. Filee birootiin wal qabatee deebii kenname yeroo itti aanutti bal'inaan qabannee kan dhiyaannu ta'a. Oduun itti aanu daandiin xayyaara Itoophiyaa balalii gara Tigraayitti taasisu guyyoota 5f adda kutee ture deebisee jalqabuu beeksisee jira. Rakkoo nageenyaa kaaba Itoophiyaatti mudatee ture wal qabatee guyyoota 5f balalii gara naannoo Tigraay magaalota garaagaraatti taasisu adda kutee kan ture daandiin xayyaara Itoophiyaa guyyaa har'aa gara naannoo Tigraay magaalota garaagaraatti balalii taasisu jalqabuu beeksisee jira. Haaluma kanaan har'a ganama balaliin xayyaaraa Finfinnee irraa gara Maqalee buufata xayyaaraa Lulaa Abbaa Naggaa taasifamee ture ganama sa'aatii 1:50tti magaalattii dhaqqabuu maddeen odeeffannoo gabaasanii jiru. Galmeen balalii xayyaara duuka deemuun gabaasu akka ibsa jedhametti xayyaaronni 2 Finfinnee ka'anii gara magaalota Tigraay Maqalee fi Shireetti imaluu agarsiisa jedhamee jira. Rakkoo nageenya kaaba biyyattiitti uumameen wal qabate balaliin xayyaaraa adda cituu fi hanqinni mallaqaa baankii keessaa dhabamuun rakkoo hammaa tafe naannicha saaxile jechuudhaan bulchiinsi naannoo Tigraay kan ibse yoo ta'u hanqina mallaqaa baankii keessatti mudate wal qabate kaffaltiin hojjettoota osoo hin kaffalamin turuudhaan rakkicha hammeesse yookaan rakkoo hammeesse jedhee jira. Gama biraatiin lolli guyyoota fi cimeetti fufee ture har'a waan tasgabbaa'ee fakkaataa ture. Har'a gara galgalaa kana immoo raayyaan miidiyaa PP Eertiraa TPLF fi Sudaan qindaa'uudhaan Itoophiyaa irratti lola bal'aa banuudhaaf qophaa'aa jiran jechuudhaan gabaasaa jiru.
Loltoonni mootummaa Eertiraa hedduun gara Tigraay yookaan naannoo Tigraay akka galanii fi loltoonni Suudaanis TPLF gargaaruun Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatuudhaaf qophii taasisaa jiru jechuudhaan gabaasaa jiru. Gama biraatiin immoo Itoophiyaan daangaa Eertiraa irratti haleellaa diroonii raawwachuu kan gabaasaa jirus isaanuma. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaan sakattaa waraana bilisummaa maqaa jedhuun humnoota hedduu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuun sakattaa geggeessuu kan itti fufe yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromollee loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti bakkoota garaagaraatti hadhee hidhuudhaan kaan immoo mooraa isaaniitti dhaquudhaan haleellaa irratti raawwataa jiruun miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Roobee Diidaatti tarkaanfii fudhateen milkaa'uu beeksisee jira. Arsii baha aanaa Roobeetti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa baqachiisuun daandii magaalaa Saddiiqatiif magaalaa Roobee wal qunnamsiisu guutumaan guututti to'annaa isaa jala galchuu. Daandicha erga to'annaa isaa jala galcheen booda sochiin kamiyyuu hayyama isaatiin akka ta'e konkolaattonnis to'annaa isaatiin socho'aa akka jiran waraanni bilisummaa Oromoo naannicha beeksisee jira. Viidiyoo gabaabduu tana booda walitti haa deebinu. Akkuma viidiyoo tanarraa argitanitti yeroo konkolaachistoonni konkolaataa isaanii dhaabanii erga to'annoo raawwatamee booda marii waliin gaggeessanii yaada wal jijjiiranii rakkoo tokko malee karaa akka dabraa jiran taasifaman jedhamee jira. Akkasumas rakkoo fi sodaa tokko malee karaa dabruu akka danda'an itti himuu. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa irratti rakkoo tokkollee kan hin uumnee fi rakkoo nurratti uuma jedhanii akka hin sodaatamne hubannoo kennuudhaaniif konkolaachistoonni sodaa tokko malee hojii isaanii akka hojjetan hubachiisa jechuun maddeen odeeffannoo gara sirraa nu ga'an ibsanii jiru. Taatee kanaan wal qabate gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee turre wanti gama mootummaatti jedhame hin jiru yookaan immoo odeeffannoon nu ga'e hin jiru. Yeroo gama mootummaatti odeeffannoon nu ga'etti kan isiniin geennu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e humnoonni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bakkoota garaagaraatti bobbaafaman miidhaa guddaa namoota nagaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Haaluma kanaan kibba baha Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Muneessatti tibba kana haala adda ta'een namoota nagaa irratti julmaadhaan haleellaa raawwatuun hedduu lubbuu galaafatuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Gochi namoota nagaa badii tokko malee lubbuu galaafatuu kun guutuu Oromiyaa keessatti cimee itti fufuun beekamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e Shawaa bahaa aanaa Fantaalleetii fi aanaa Boosatitti humnoonni mootummaa manneen uummataatii fi masgiinni illee osoo hin hafin gubaa jiraachuu reediyoon Arraata Biyyoolessaa gabaasee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.